أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجيبتو تكينك غيري لا الحمد لله بقى جرات السنين جرا إن شاء الله كانت تعال سودان هرب ما بيكم واي ودعاء كاتا ودعاء قرتي تقوفا لما فا ورابي جرا صدفا ورابي جرا أما كوني أفرا فايتو كاتا أفرا فاتي كان قرتني كان بوتني كجلة جلدين سنرتي برباكسا دوبا أكاتا ودعاء أكاتا هدو النبي كان عليه الصلاة والسلام برسيسه أكاسي الصحابة اللي نقرتي والبرسيسن أكاسي تقرتي نولي جهدين أكاسي نولي جه بفكنا نولي الرابطنة أكاتا ودعاء كان رتي ديمو كمنا أكا قرتي الرقية الموجة أكا سلامي كينا قيام تأو أكا إبادة دين أقرتي إبادة سيئة تاتي ربي برتي كيبالتين وارقبتو نبي كينا كرات شفان أردفو كمنا دوبا سنة نبي كينا قرما شفان أردفو كمنا نقول رابر باتا مكنا يأكولي وانكي إلتي نفانا دعاء إلتي هردفا أكا إبادة تيسن سيئة سنين تاتو أكا إبادة تيسن سنين تولت أنا واني برباجيكو أسرت دوبا أمام كنا أكاتا دعاء كمحفة إن شاء الله تعالى أجا يادنو أجا أقرتي ربي بلي سرا إرا أقرتني ودأني براكتس أبجيل أول قرسينا يرو بابا بيسنتي جارا ودو أنا ميتوكو أولا إسا أقرتي ترى لما نكتي أركي إسا ترى تقبلو أولا إسا ترى لما نكتي أركي إسا ترى سدبلو أولا بهركة ودبرسو فكنا نمي ودأتشو ندندها جني أقرتي حالا كنا إلى اللدوبة يفتكون اللي ندندا تراكتسا نمي سنجر سيسا ندندا أولا أقرتي ترى لما نكتي أكاكتي ترى سدركتشو أقاسي تتويتشو ترى سدركتشون ندندا مدوبة يفتكوني ندندا ميتشو humna dikata kana wal dabarsun jechu humna dikatan kana wal dabarsun ni danda akkasuma duuba sila aslitti agartee tartiibni barbaachisaa jenne tartiibni barbaachisaa yoo namni tokko agartee harka mirgaa osoo duraan dhiqatin harka bitaa dhiqate yoo harka bitaa osoo agartee mirgaa silaa dursanii dhiqatan yoo kana ka dhiqatu taate hoo akkam duun isaa sahiyaa duun isaa sahiyaa mootuu sunnaan nabii kennaa mirgaan eegaluu jira waacufa keessatti mirga jaalateedha nabii kennaa alayhi salaatu wassalaam kanaaf agartee karaa mirgaa saniin eegaluun barbaachisaadha karaa agartee akka mirgaatiin dhiqachuun dhufallee dursanii agartee ta mirgaa dhiqachuun barbaachisaadha agartee ganaa tabitaatti aansuun barbaachisaa sunnaa nabii kennaa hordofuudhaaf nabiin kennaa san jaalata jedhanii immootu yoo namtichi ka wal dabarsu taate yoo osoo mirgan dhiqatiin ka bitaa dhiqatu taate dursee duduun ikeeffateen jedhanii duudhi kan keen jiruun jedhanii kanaaf akkana jedhan ulamaa'iin alilmu indallah haala kanaan duuba agartee akkasitti deemuu qabnaa Allah Taala masalah itu mau bilang tadi karena marajiha karena kita kami wana kerja rakko kesi sini akan anda jalan ikam kapan nih tani akisi ini tamane para gababat itu mungkin insyaallah kasirat dimna और अगर से आशा इन मकब से अगर से वो निचु के आशा कब दी आशा रहा गवाह बनने करा गवाह बातान मत कहना अगर तनी वांबे ने कना किसान बरतनी इंशाअल्लाह ताला करा गवाह बातान ibadah tanatikan berbana juga insyaallah rabbi timage su rabbi nagarti sawab ma ko si sujenna amma gar wudu adi tagarta di kasini di hada afara bu asini jira du bakata wudu bersani wa ta'tuna kalanda agartanii ni waddaadha na hordoftan jechuudha akkuma gizee hedduu dubbadhu rigaan sunnaa barbaachiftu rigaan sunnaa barbaachiftuudha kana agartanii qajeela dubbadha namni rigaa agartee kisii kaawwachii salaata agartee deemanillee wayita dhiqatuuf Allahu akbar jedhanii agartee imaamtii jedhatillee yoo danda'an fuudhanii agartee akkas rigachuun afaanuma keessa baafatu afaanuma keessa akkas baafatu sunnaa nabii kennati yoo qocaashan agartee ilkaan irra jiraatillee irraa baasuun kuni jaalatamaadha duubi namaani ajaaha namni muslima ajaahuun barbaachisu rigaan isaa yeroo cufa gudagatuun barbaachisu ilkee isaas waaqatee addeeffatee bareechifate deemuu qaba namni muslimaa
akkanaa nama muslimaa agartee qoshaashaa ta'uu hin qabu, nama gaarii ta'uu qaba, nama bareedaa, nama ugaahaa, nama ajaahaa ta'uu hin qabu. Akkasitti shari'aan nu ajajje. Kanaaf akkas barbaachisa. Dura agartee kanaan eegalla jechuudha. Arraba isaallee ni riga nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akka haga laagatti dabarsee akka jecha akkasitti riga nabiin keenya akkana seenaa nama akkitti irraa dubbatame jechaati jadiisni. Amma hojiitti seennaa qaceelatti agartee nama hordofaa dubbata. Takkiyyuu bishaan kanaa agartee shanacha kanallee akkana godhanii gizee sadii dhiquun ni jira. Yoo ganama subii fa'a lafaa ka'an nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhe harka keessan kana asii gadi shanacha jedhanii kana asii gadi shanacha jedhanii shanacha kana yeroo sadii dhiitan malee bishaan amma akka kan jiifataa jiru kana kan ta'in jookii ba'a keessa jiru harkatti naqxanii waraabbatinaa jiru. Maaliif jennaan harka keessan bakka bultin beeytanii jedhe. Dhugaadha harki bakka bultin beekamu gizee hedduu amma nama rafumeetiin laala quban qabna harka isaa qaama saalattiin qabatee baara banamni. Duuba kanaaf harki agartee bakka taani mara keessa deemti. Kanaaf yeroo duraa keessatti taraa sadi dhiqachuu barbaachisa. Yoo immoo mana fincaanii dhaqanii qabahan taate amma saamunaan tolee ka agartanii lama magaalaa jiruuf harka isaa akka istijaan ba'isan akkanatti agartee saamunaa rigee dhiqata. Yoo saamunaan kan jiraanne taate immootu lafa akka baadiyyaa yoo taate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam biyyatti akkanatti riga harka isaa biyyatti akkanaan riga harka istijaan ba'isan jechaadha. Kai godhanii akkasitti duuba durii irraa baasan akka waayikina qoshaashni hafuurri sun akka agartee irratti hin argamu akkasitti dhiqata. Shari'aan teennaa nazaafummatti nu ajajjeenne qulqullummatti nu ajajje shari'aan teennaa akkasitti dhiqatanii duuba harka yoo kan ganama fa'a lafaa ka'an taate subii ribaa ka'an akkasitti agartee callisanii harka osoo hin dhiqanne iddoo atti seenan harka kana jechuudha. Asii gadi shanacha kana ganaa kana taraa sadii dhiqatan amma kanatti dhiqatan jechuudha. Akkallee akkana wal keessan kan humna kana cufa akkana bulchitee irraa baasuu qabda jechuudha. Akkasitti dhiqattee harka qabsee shanacha kan kee kana taraa sadii akkasitti dhiqattee jechuudha. Yookaan ganama lafaa kaatu taate akkasitti barbaachisa. Yookaan immoo tuyoo harkee kan kee ganama lafaa subii kaateen ta'in yoo gizee biraa taatee utuu biraa taatee agartee harki kee qulqullummaa qabaate uumaan qabsu qabda jechuudha. Akka takkallee yoo amma utuu wal dabarsinee wal da'achuu san ilaalla duuba kaan duraanuu laallee sadii illee laallee lama illee laallee takka illee godhuun ni danda'ama. Kanaaf ammaan isin hima amma fuula lama godhee harka sadi godhee isin garsiisa. Takkiyyuu agartee kaa fuula sadi godhanii harka lama godhuu kana wal dabarsuun rakkoo hin qabu jedhu. Bismillah. Bakkitee fuulaa duraa irraa dubbate asii bakka kanarraa eegalee fuulli bakka mataa rifeensi mataa irraa margu kanarraa eegalee haga asiititti jedhu gamanaan immootu haga agartee gurra kana tuqutti jedhu gamanaalleen haga gurra kana tuqutti kuni jidduun fuula jedhama. Kana yoo waliin hin geenne fuula kan keessa uduunni kan kee guutamaa miti jechuudha. Akkasitti naa qabadhaa. Dubbanneekaa areedallee agartee nabiin keenya warri areeda guddaa qabu akkana godhuu qabdan jenne duuba akkas godha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam areen isaa guddaadha. Yoo areenni xiqqaa ta'e ka bishaan dhaqqabu taate akkasuma irra dabarsuun homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Amma fuula meeqa godhe lama godhe amma harka kana immoo sadi godhe kanatti ni danda'ama wal dabarsuun ni danda'ama. Harka sadii godhe
mataa gubbaa haga amma mataa gubbaa haguun kuni qarallee walii himnee jirra asumarraa eegalee haga dhuma bakka rifeensi jiru kanarra akkanatti ay deebisee bishaan biraa kan fudhanne kanumaan quba isaa qabu sabbaabaa kana jechuudha arrabsituu jedhanii shakkiyyuu agartee qulqulleessituu illee jedhanii maqaa hedduu qabdi tasbiiha waan isiin godhaniif jechuudha kanaaf agartee akkanatti gisee kan itti wannaa godhan isii tan as keessa keettee quba guddaa kana gubbarra fitta quba guddaa kana akkanatti gubbarra fitta kalaas kumate jechuudha amma nu kan insha Allah ta'ala luyti kunillee akkaataa itti dhiqatan qaba luyti akkaataa itti dhiqatan qaba nama hordofatu sadi illee godhuu danda'anii yoo immoo kawannaa qabaatu taate haga bahutti inuma dhiqan yoo kaluu waan adda addaa qabaatu taate amma ta'een luyti kaa magaalaa qabdee qulqullooyte malee warra keenya qabaatee haasanni beektanii namni lafa qotaa oola bukaan deemaa oola bishaan agartee xiqqaa sadi godhan kun hin baasu quba xiqqoo tana cammee jedhanii isii tana akkana godha laan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jidduu naqallaan akkasii jidduu naqal isa kaniin akkasitti agartee quba jidduu kanneen bishaan waliin gaan bishaan wal gahuu qaba fawaylu lil aqaabi jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam alaa inni tahaadha takkiyyuu waylun jechuun waaduu fi jahannama jedhanii laanyi jahannam tahaadha warra agartee bishaan isaanii hilban dhaqqabsiisin duuba kana laal bakka kana gisee hedduu amma namni bakka kana dhaqqabsiisu gamanaallee asin dhaqqabsiisan bishaan kana dhaqqabu jechuudha akkanuma jallisaniituma namni gariin akkanuma godhee akkana godheetuma bakka san harkaan hin dhaqqabuu dhiisa bakki kun goga yoo ati ilaalte bakki kunillee goga yoo ati ilaalte duuba haalli kun dogongora nabiin keenya fawaylu lil aqaabi jedhe duuba agartee musii'u salaatillee ka agartee salaati isaan tokkitti deebi'ee waddachiise nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kanaaf wudu'ni barbaachisaadha bifti itti wadda'atanilleen akka amma dubbadhe kana bifa kanaan as tuquu qaba bishaan kana tuquu qaba haga asii gadii kana bakki tokko ga bishaan hin tuyne hin jiru haga asii gadii kana ni agartan jechaadha haga kana agartee bishaan asii gadi dhaqqabuu qaba kun keessa ooluu qaba duuba akkasitti deemuu qabanii duuba akkasitti deemuu qaban jechuudha namni akka inni itti waddaatu akkas ta'uu qaba amma karaa sadii goonaa bishaan irraa tuqnee itti banuu kanaan lakkoofna jechuudha sadiin keenya geessine akkatti waddaachuu amma luka bitaatiin dhiqa takka yoo jenne kun wakki goonu akka quba arguu jirtan quba xiqqaa kana quba bitaa bakkee agartanii wannaatuun illee asi lama sadii jechuudha amma wuduuni kennaa bifa kanaan geeffame jechuudha harka wal dabarsuu fi fuula wal dabarsuu keessatti agarree jira akka agartee itti wadda'atan niyyaan immoo barbaachisaa kana jidduutti niyyaan barbaachisaa niyyaa kana immoo tu arrabaan hin jettu afaan hin jettu akkanuma niyyattee salaata deemaa ni beeyta ni wadda'ataa jechaa ni beeyta akkasii wadda'ataa niyyaan barbaachisaa jedhan duratti talaafuutin immoo barbaachisu afaan hin jechuun hin barbaachisu arrabaan akkanuma niyyatta malee yoo shartii wudu'aatiif agartee ka niyyaan wudu'aatiin wadda'atiin akkanuma qulqulleeffannaaf wadda'atte gaafsan hin ta'u jechuudha kuni barbaachisu wudu'a jettee niyyattee wadda'achuu qabda namni silaa irra hedduu wadda'atu bifuma saniin kana barbaachisaa akkaataan wudu'aa kana fakkaataa gabaabbinnaan jechaadha inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi fedhee waa'ee wudu'aa asumarratti gabaabbanna waan isiniin galin gaafatuu ni dandeettan inshaallah karaa bilbilaatii fi karaa adda addaatiin sagantaan keenya ka wudu'aa asittiin wobbaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh